Liyoon kun jalaa garafamteedha. Abduseen nama qal'aalee isinitti fakkaata. Qeerroo bakka bakkatti ijaarree jirra. Fooliyoo irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf yeroo gabaabduu irratti fudhatedha turre. Hin qajeeltaa dhiisii abiyoot Suudi Arabiyaa keessatti dhufee si eeguu hin danda'u. Qeerroon Oromoodha jajjabduudha. Suudii miti yoo eessa jiraatte daaraa si goona jennee fooliyoo kana gorsinee nu tuffachuudhaan gorsa Doktor Abdusee diduudhaan ajaja biliilleetiif ajala tokkittii sandaabotiif shurrubbee fudhachuudhaan halkanii guyyaa kaleessa daangaa darbuudhaan raayyaa abbaa macaa arrabsitee har'a qimmiiddaa bicuudha. Baay'een qimmiidamne itti wannaataa jedhaa gisee tokko tokko eedaa fooliyoon jechuudha. Yeroo liivii irra baatee rasaasa wayii intini shugguxii qabatte tokkoon girrisaadhaan itti dhufnaan addasii keessan baasa. An kanaafan dura bu'ee fooliyoo jedheen itti moggaase bar viidiyoo wayii maxxansee bakka alaqqasku imbaa'u qixqix biyya alaqqasku taaqalaachuu gaafa fooliyoo liivii viidiyoo gabaabdu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ijoolleen asitti dhufanii mushaara qabatanii dhufanii eddee jarri dhufanii hin beeku naajjeesanii oolanii gibbii arabaa wayii keessa lixee kurrifadhee jennaan rabbi adda namaa Oromoo ijoollee koo ijoolleen bilxiginnaa deemaa kaa lubbuu isaa baraara. Oromoon marraramee jira gadi nutti hin qoosinaa gaafa jennu bar Oromoo koo ani gibbii arabaa wayii keessa gade kurrifadhee jennaan nadhiisanii nuti asteenyee hojii hojjenna gaafa gurbaanni liivii irra baatee Abdusee maatii isaa namni beeytan tarkaanfii irratti fudhachiisa nuti akkana jettu dhiisi gurbaa fooliyoo nana jireenya siif wayyaa qeerroon Suudii jireenyi gaazii itti hidhee jira nu tarkaanfii irratti fudhachiisuudhaaf wanti nu dubbatti nu deebisu hin jiru. Amma biliilleen ol baatee jechuudha yookiin tokkittii sandaaboo mudhii hidhatte goota keenya Bishaan Wallaggaa fooliyoo keenya nu jalaa reebame jettee gaafa siin boossu በጣም ይገርማል ብልጽግና ተቀጠቀጥሽ ወይኔ ብልጽግና ወይኔ ፎሊዮ ያሳዝናል። ፎሊዮን ጋፋ ከነቲ ገባቴ እንትኒ ረሳሳ ባደቴ ዳዳደቴ ጀዋር መነ ሂዳ ከሰቲ والله ورب الكعبه ቀሮ ሱዲ ገለታ ጉዳነ ብራቀ nama ustaz raayyaa abbaa macaa arrabse irratti tarkaanfiin kun qimmiiddaadha kuni የመጨረሻ የመጀመሪያ qimmiiddaa jirti miti አንቺ ፎሊዮ ቀስ በይ በቃ ረጋ በይ ብልጽግናማን አከና miti ustaz raayyaa arrabsa jawaari mana haakimi keessatti du'uu qaba እዛው ይበስብስ ኢትዮጵያ አገሬ ወይ jedha danda'amee oromiyaa keessa dhiisi Suudi Arabiyaa de qeerroon Oromoo guutee jiru qeerroo Walloo qeerroon Arsii qeerroon Shawaa qeerroon Jimmaa qeerroon Harargeedha guutee jiru dhiisi eessa yoo dhayte ati qeerroo jalaan baatu jireenyi gaazii itti jedheera ijoollee ati otuu ilmaan Oromoo biyya akka baalaatti akka qixaliitti arraaggafamtu qaniitti dhibbaaf diidamaan abbichuu koo itti muddi jawaar mana haakimii keessatti du'uufi jettee diyyoo atan mana gaan jiraachuu barbaadde sila Suudii keessa akkan odeeffannoo warra qeerroodhaaf tarkaanfii akka fudhatanuuf dabarsetti gurbaan baadiyyaa keessa teesseeti kan isiin haddii kana daratii naffaatu malee otuu kara makkaa kana kara xaayif kana yoo jiraatte hammanaan daffaatu ijoolleen hin gubatan mushaawara qabatanii tarkaanfii fudhachuudhaaf otuu hin naqqaasisin warri iccitii kana dabarsee monuuf kenne bakka siin jirtu warra duraan biltsiginnaa ture bootaa gurbaan kun jirtu beeku amma kara oromummaatti deebi'anii dhiigni Oromoo jara gubee iccitii gurbaa bakka siin jiraattu ijoollee keenya qeerroof dabarsanii kennan galatooma. warri duraan biltsiginnaa turtanii bakka gurbaan kun jiraattu dabarsitanii kennitan ulfaadha fooliyoon tarkaanfii itti fudhatamuun kanum temubd garuu viidiyoo amma gurbaan gadhiifte irratti በጣም በቃ ሆዴ ደግሞ ምስኪን እኮ ነኝ በጣም ምስኪን ነኝ ilaaleetan garaa qabachuu dadhabee boohee hammaama keessa taa'e jedheen boohee maaliifan boohee beektu amma gurbaan kun otuu qilleensi jabaan tokko fuudhee mukaan dha'ee ajjeesuu danda'u kana qeerroon aynaan gibbii arabaa wayii keessatti galee kurrifadhee jennaan rabbiin na baase adhanaa jeefte baddeen jiruuyyuu hin beeku wallahi ammaa na fuudhanii badanii makiinaadhaan subhaanallaa umma wabi hamdika wabillaahil kariim jettee toobataa turte jechuudha liivii wayii irratti argitanii nama akkanaatu gabbahee jechuudha akka nuti ijoolleen biltsiginnaa abbichuu wajjiniin duuna malee
maal jettee poostii goote kaleessa argitaniittu akkasiin raayyaa arrabsaa ture. Wanti Ahmad Diin Jabal arrabsiisaa jiru ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa waan inni dhaqee waa hundatti xilliq jedhuuf argitanii utuu inni cal jedhee adabatee taa'e jetti Raayyaa Abbaa Maccaadhaa biltsiginnaa sababa deeggaruu dideef arrabsaa oolte jechuudha kaleessa. Raayyaan Abbaa Maccaa sagaleen ummata Oromoodhaa hukkaanfame kun miidiyaa tokkoon hin dabarfamne mootummaan kun ummata kan keenyarraa ajjeechaa dhaabuu qaba waan jedheef arrabsaa oolte jechuudha. Qeerroon Suudi Arabiyaa ulfaadha. Maqaa Dooktor Abdussee kabajamaa kanaan hedduu ulfaadha. Amma kan hafu yookiin gurbaa gaalli dhiitte adda dhiitessite gurbaa taaddalaadha shurrubbee tafa yoo inni na dabatu ta'e akkuma abdishaa kana gurra isii kana amma qennaaxa inaadhumatti qaraatanii qoloo allaa wadallaa ussaman lammi yalee cuwee uxaa way jettaniitu mayu gadhiiftan malee hin rukunne kun hin rukutamne hin rukutamne kun namni otuu bicuusii bakka jira miti gurra tokko kanatti murtanii fa'i yookiin immoo ilkaan kana gam tokko irraa jira miti akkasiin bakka liivii irratti as baateetuma afaan guuttatiin dubban bicuusii adda dhiskuu qofaa miti gahaa miti kun yoo siin lammaffa daffartee liivii irra ol baate jetta lana lubbuudhumaaf iyyuu tarkaanfii jajjabaa fudhatama jechuudha. Tarkaanfii jajjabaa baadiyyaan jira qeerroon na argitu hin jirtu dhokadheetan jiraataara baadiyyaa keessa suudii eddee baadiyyaa namni hin dhufne hin jira jetteetiyyuu gabbaatee Jawaar irratti mana hidhaa keessatti suuraa isaa galabbaxxii marfee adda addaa Jawaariin mana hidhaa keessatti laa ilaaha illallah gammachuu ana qeerroo suudiitti gammade moo Allahu akbar yaa qeerroo suudii aboo jazaan keessan jannataa ta'u warra akkanatti dhayxanii qinaaxaynaa qorratti garaatan amma kan hafu shurrubbee warruma gabbaatee yeroo kanatti Oromoo irratti muudii qabdu ustaazota keenya warra Oromoof sagalee ta'an irratti waa xixxiittu qimmiiduun keessan barbaachisaa. Shamarranis of qopheessaa shamarran qarreen shamarranii Suudi Arabiyaa keessa jirtan warra eessaa jirtan qarreen amma kan qeerroo dhiira tarkaanfii fudhate kan shamarran Kuweetiin keessa jirtanis of qopheessaa huummoo yookiin biliillee jedhan sana yeroo dhihootti yoollee waa itti gochuu dadhabdan fuula huummoo sanatti zayitiidhuma gubaa kana laashitti godhaati adabsiisaa biltsiginnaayyuu akkasitti tarkaanfiin itti fudhatame malee gabbaatee ustaaza keenya qeequun dhiiftu hayyoota keenya qeequun dhiiftu. Qeerroon Kuweetiin keessaa qarreen jechuudha. Shamarran qarreen biliillee irratti yeroo dhihootti waan isin gootanu isinitti namamu. Akkuma abdishaa hojjennee kaane argisiifne kan biliillee sarguuf teessanii adabatteen teessu taanaan. Tokkittii san daaboo maqaa dha'uun barbaadu siin duutuudha ofiifuu. Eessatti na hiixu yoo fuula ta'e ofiifuu zayitii waan basabbase fakkaate duutuudha. Kanaafuu galatoomaa kan gurbaa fooliyoodhaa itti xiqqaate maaliif badaa akkasiin ustaaza keenya arrabsitetti akkasiin mana hidhaa keessatti Jawaar irratti qoostetti tarkaanfii bicuu የተመጣጠነ ነበር ኦቱ ብጩሲ kana ilkaan kun irraa bubbu'ee yookiin akkasiin godaannisa of irratti ilaaltu qeerroon kun jabduudha qeerroon Oromoo kun tarkaanfii jajjabaa na laaleessu narratti fudhachuu danda'a jettuuf bicusi waa tarkaanfii jajjabaa itti daddabaluu dhaban amma viidiyoo way gadhiifte wallahi gibbi arabaa way cabse keessa galee jennaan lubbuu koo rabbina baase qul wallahu wadallahu samad isa ergasii ustaaza keenya qeeqxu amma shaadaa qabataa jirti jechuudha qabataa jirti qul wallahu wadallahu samad rabbiin lubbuu koo naa baase naa xaynaa kalkausa waan haasoftu walii wallaaltee qul haawuzuu qul wallahu adii wal keessa dhaatti gurbaan qeerroon suudii jajjabduu kanaati qeerroo Oromoo bar isa sinarra as ruuza quufte Suudi Arabiyaa gaala jala teesse qeerroo irratti afaan bantu Jawaar mana hidhaa keessatti itti xilxil jettu qeerroon lafeetti cabaa jirti qeerroon Harargee qeerroon Arsii qeerroon Baaleedha qeerroon Oromoodha isin biltsiginnoonni siichi bar waan nuti isinitti gochuuf teenyuun beektanu siichi waan jabaatu isin irratti godhamuuf ta'a maaliif iju qeerroon Oromoodha biltsiginnaa irratti tarkaanfii fudhateen hin barbaachisu. Jajjabeessaa qabsoo amma shurrubbee torbii kana keessa na eeggadha isinitti meen ture Abdusseen hojii jajjabaa hojjeta qeerroo walii galee an qeerroo kamiinuu waliin ijaaramma qabna zimbileen adallanan hojii hojjenna nuti qeerroon Oromoo gaafa jennu nu amanaa biltsiginnaa lafarraa balleessuudhaaf hojiin nuti hojjetaa jirru bakka akkuma nama biyya keessa jirutti warra as taa'ee miidiyaarraa xirxir jedhu likkii galchuu hojii keenya hin hojjennas ijoollee ganda kootiiti ijoollee maaliiti biltsiginnaa taanaan bakka jirutti tarkaanfiin itti fudhatama qolollaa hojii qaraasifama innaa xaynaa gurratti qara'ama akkanatti viidiyoo ammaan gadhiise argitanii jagnummaan rasaasni hidhatamee miigirri isaan tokko natti dhuftu addasii keessan babaasa kan jedhu sun liivii irratti bookkisu argitanii
abdishaa foliyoo antolaan lafaa fuudhee maqaa namaan kennu bar foliyoo koo jedhee maqaa moggaasifan foliyoo kiyyaa maaf rukuttan foliyoo kiyya maaf rukuttan foliyoo kiyya amma bilisiginnaa wayi liiviirra jira argee kolfaan du'e maal jedha abdishaa keenya goota keenya ijoolleen jimma foliyoon akkamitti jimmaan bakka buutan jimmaa bara ilma abbaa jifaarii ijoolleen jimmaa jireenyaan barbaadnu goota keenya nu jalaa dhahame foliyoo keenya nu jalaa rukutte jedhaa ture liivii irratti argee gurbaa tokko ijoolleen jimmaa nuti jireenyaan barbaadnu foliyoon keenya rukutame way jedhe kolfeetiin amma foliyoo kana fidee jimmaan bakka buusuu fi amma gaa yookiin ijoolleen jimmaan rukutamte kan jedhee dubbatu hin dhabamu qanqaatan isin hime bilisiginnaan tokko jimmaan bakka hin buutu yoo ajjeefamte nu laallattu jedhee itti mi'an rukutamanii kaanii an jimmaan ta'eef rukutame ijoollee jimmaa koo maalo jimmaan sin beektu jimmaan har'a mana hidhaatti reebamaa jirti oromoo wajjin si bilisiginnaa sin beektu ijoolleen jimmaa yoo duute ati jimmaaf hin duune bilisiginnaa yookiin ashaagireedhaaf duute jimma si ergatee dhaqii nama nuu arrabsisiin hin jenne kana jala qabadhaa gurbaan liivii irra baatee ijoolleen jimmaa eessabbaa keessanii jirtu gootni keenya nu jalaa dhidhiitame quloollaadii qaraasifame jedhaa jirtu sis yoo jar dhufanii quloollaadii innaa xaynaa gurratti si qaraan maqaanatti jimmaan himachuu hin jiru jimma dhaqii nama nuu arrabsisiin hin jenne qabadhu jimmaan qeerroon oromoodha yeroo kana yoo tarkaanfii laalessa akkamiyyuu sirratti fudhate ati jimmaan bakka buutee rukutamne abiyyootii yookiin bilisiginnaa bakka buutee reebamte kana qabadhu adal እንዴ gurbaan liiviirra baatee qeerroon jimmaa abdishaadhaaf amma hiriira ba'uu fi gaamma suudii keessatti warri bilisiginnaa meemmoo hiriira bilisiginnaan abdishaadhaaf baatu laallammoo gumaa jarri bilisiginnaa immoo qeerroo oromoo irratti baatu laallame mee tokkoon kee bilisiginnaan tokko qufai qeerroo oromoo tokkotti qufaime qeensarraa cabsuu dhiisi abdishaa foliyoo kanaaf dhiisi bilisiginnaa warri gurguddaan ashaagiree irratti yoo tarkaanfii fudhatame tokkoon keen qufaatu afuura raafuu baafachuu hin dandeessu waslaatta maqaa jimmaatiin of waamtaati foliyoon hin qaanfattu ati fokkiftuun akkanaa ustaaz raayyaa arrabsaa ani ijoollee jimmaati ijoollee jimmaa koo eessa jiru jettu ati foliyoo hantuu takka keetiitu jimmaan bakka buuti ustaaz raayyaa nu jala arrabsaa yeboo maqaan ati yoo hammamsi fannisanii qunxurroo sirraa muran jimmaan ta'eef rukutameen jiru takkaa namni jimmaa nuu dubbadhu nama nuu arrabsi jawaariin nuu arrabsi raayyaa nuu arrabsi jedhen jiru jimmaan oromoo qulqulluudha foliyoon akka keetii akkamitti an qeerroo jimmaa waan hin ta'eef rukutame hiriira naabaa way baalagee baalagee liji baalagee yaa taaddagee amma shurrubbee jabaadhu maladhu yookiin shahadaa qabadhu kara bilisiginnaarraa as deebi callisii taa'e silaa ammoo diqqoo dhuftee bilisiginnaa keessaa bahee reettee sagaleen isinii ta'a jette sin barbaannu nuti ati ilma taaddalaa waan taateef achuma turta biliilleen isa akka nutti hin dhufne sodaattee hundi sii achi turuudha wajjin jara nuun arrabsinaa nurratti hin qoosinaa isin nu bakka hin buutan wala isin walaamota tarkaanfii immoo isin irratti fudhanna gurra kana qabne fasallilli rabbika wanhariin nashaani akka wal abitar qax itti ni goona yoo isin diddan bakka tokkotti bakka hin buutan goota keenya ijoolleen jimmaadha wayyo bilisiginnaan jimmaaf qabsaara inni bilisiginnaadhaaf halkanii guyyaa ustaaza keenya arrabsaa ol arman yaba maaltu kan jimmaa godhe bilisiginnaa inni si qeerroo jimmaa wayyo sabbaa keessanii jirtu goota keenya nu jalaa qimmiidame way jettan an ilma abbaa jifaadhi jimmaa ta'e tan oromoodhaaf dhaabbadha ayyoon rukutame kan naaf dhaabbatu ijoollee jimmaa otuun ta'an ilmaan oromoo maratu waa'ee kan kootii dubbatu dhugaan jirtu kan yoo abdusee waa ta'e kan naaf iyyu kan naaf qaqqabu oromoodha malee ijoollee jimmaa kottaana qaqqabaa bilisiginnaan na qaqqabaa maaloo siniin jedhuun akkas baga rabbi lubbuu kee baase maaliifuu bilisiginniyyee yanni bilisigu shurrubbeen yeroo dhiyootti isarrattis qimmiiddaa ajaa'ibaa gaggeessiti qeerroon ajaa'ibaa qunxurroo irraa murra yoo dide kan shurrubbee qunxurroo kana itti murreetiyyuu saree jala bubbuusna qunxurroo bilisiginnaadha shamarran oromoo hojjechuun qabdu jarri kan shurrubbee itti murra yoo inni dide intini jedhe amma booda liivii tokko ba'ee taanaan hangaasaa irraa isin murama silaa utuu eegdotaan mana keessa taa'uu dhiisee jedhe akkanatti hangaasaa Ibraahim gabba'ee wul jedha hin jiraata jettanii yaadinaa isarraa is qunxurroonsaa akkanatti qabame inna aaxaynaa kalkawsar jedha qeerroon itti murti qunxurroosa
ajaa'ibatti itti muram kaabbuttaati tokko qopheessi maqaan sidhaan hunda kee waan yeroo dhiyootti tarkaanfii sirratti fudhatamu Ameerikaa keessa jira maaliin jira jettee biyya firiidamii gabbaheen haqqisa Jawaar mana hidhaa keessa jira qeerroon marraramte qaniitti nama dhibbaa wayii nu jalaa du'aara Oromoo jalaa Ameerikaan jira eessan jira qunxurroo sirraa muramaan siin jedhe bar duunee duu ajjeesse siifna jedha ramma nuti murteen keenya kan adabadhuutii taa'ii fuulii kee nyaadhu isiin Suudi Arabiyaa keessa jirtu cal jedhii gaala kee eegaa nyaadhu ruuza kan kee siyaasatti hin galii yeroo kan ashaagireen diina Oromooti didu qunxurroo sirraa murra yoo barbaanne kanatti achi kaane adurree jala buufna bilxiginnaan rukutamtee kaatee immoo an jimmaa ta'ee fan rukutame qunxurroon irraa murame maaloon irraa murame maafi ayya haaja namni jimmaa dhaqiitii namanuu arrabsi raayyaan arrabsi amaddiin jabala kana ta'e namni siin jedhu hin jiru irraa kutama ajaa'ibatti irraa murame adurree jala buufama hanyaattu adurreen ajaa'ibatti imbooti amma taasiya gaabii qabattee booti ijoolleen biltsiginnaa fayyaan goota jaraa rukutame goota jaraatu iyyuu qimmiidhame abdishaakoo goota koo laphee reebbatte abdishaakoo wayii foliyoo koo osolee koo ilma abbaa tamaam disti ilma haadha sharafiyyee way jette gaabii waliin dhooftee booti biliilleen amma mana kana keessa bazzarteetti boo'ichaan waa'ee koo dubbachuu isin hin galchuwan biltsiginnaan waa'ee kan koo isin hin galchuwan yoon dhukkubsadhe kan na yaalchisu ilma Oromoo yoon du'e kan na awwaallatu ilma Oromoo kutaa kamuyyuu bakka hin bu'an kan Oromoo yoon rakkadhe kan na gargaaru ilma Oromoo malee biltsiginnaan nan gargaaru an jimmatti hin dhaladhe malee kan jimmaa miti way gurbaan tokko immoo koomintii kana jala dhufeera yaa gooftaa ko maal jedha akka kee algaa jala ta'anii jedha ante ta'u hawaasiin hin jedhu bataam miskiinne faxaarii xabbiqee wandimme koomintii jala dhuftee raafameen qeerroon jajjabduu jirti waan ta'eef sin gorsa akka obboleessaatti ayizoo nuti warra fofoliyoo akkasii gurruma micciirsiif na cal jenneetuma annaas naqqaama quluu allaa waadallaa ussa malee lammiyaliin biltsiginnaanesh cu'ee uxaa soosti gizee jennee keessaa iyyisiif garuu koomintii jala dhuftee abdusseen qeeqan jedhin adabadhu tarkaanfii jajjabaa jira waan ta'eef eessaayyuu jiraadhu tarkaanfii irratti fudhatamu boodaan jimmaan ta'eef reebame quluu allaa waadiin gurratti na qaraame maafi kan irratti fudhatamu sababa biltsiginnaadhaaf mootii zaalima abiyootiin deeggaranu qofaa fudhatamaara malee namni an jimma Abduseen jimmaadha ilma Oromooti mootii zaalima nan morma namni Abdusee irratti quba kaasu hin jiru garuu biltsiginnaan yookiin mootiin zaalimni qaniitti nama dhibbaaf wayii ajjeesu kanan deeggara jennaan Oromoo keessa teesse namni gaafa gurra kana qabee assalaamu alaykum baaree kiyyaa na qabaa na gadhiisa gaashee kiyya har'a akka abdishaan dheenga darasaasa baadhatanii qeerroon tokko Suudi Arabiyaa keessaa natti dhufti taanaan har'a gaafa ijoollee jedhu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu qeerroon biltsiginnaadha ani lubbuu koo rabbu badhaa lubbuu kana jaallattu qeerroon biyyatti dhumtu bar lubbuu akka har'a kabalamtee jaallattu kana jaallatti qeerroon qaniitti 220 duute foliyoon akka kee yoo duute maaltu irraa hirrata qoy foliyoon akka keetii yoo 500 duute maal irraa hirrata garuu qeerroo jajjabaa biyyattii kana hoogganuu danda'u dhibbaaf ho'i duunaan ati irratti iyyuu kan seera cabseen ajjeefama abbichuu koo tarkaanfii jabeessee irratti fudhu jedhaa turte yaa foliyoo fakkaattonni keetis siichi gurrarraa murran na amana qeerroo biltsiginnaa eessaa jiraadhu gabbaheen bookkisa jennaan boodala tarkaanfii fudhatame sababan jimmaan ta'eef sababan arsii ta'eef sababan maal ta'eef narratti fudhatame nuti hangaasaattis tarkaanfii fudhanna harargeedha jennee bakka hin buufnu ka abbuttaa irrattis tarkaanfiin hin fudhatama harargee bakka hin bu'u eenyunu Mustafaa Jaarraa arsii bakka hin bu'u gurrarraa murti qeerroon shurrubbeen amma yoo ka'e gurrarraa murame ilmi Taaddalaa namni jimmaan ta'uusaa beeku hin jiru biltsiginnaadhaaf otuu kurrifatu gurrarraa murame malee abdishaan har'a gurrarraa murame quluu allaa wadiin qaraasifamee gadhiifame namni jimmaan bakka bu'uusaa beeku hin jiru biltsiginnaaf halkanii guyyaa ustaaz raayyaa arrabsaa ooluusaa malee halkanii akka ustaaza keenya qeeqa ustaaz raayyaan bar nama har'aa miti dur nadhii gammadaatii wajjiniin bosona keessa ture bara ustaaz raayyaa waa hi qabso isin cuucatiin biltsiginnaa abbichuu koo jettanii shamarran irraa intini jechuudhaaf shamarran biltsiginnaa irraa birrii guurrachuudhaaf jecha abbichuu koo ati erga intini jettee jabeessi maaloo yenee qoonjoo yenee fiqir lippista aboo uummanni dayyuu isinis liivii irratti na argaa dawwala hin dawwalin daddab homaa haadha sali
an dhugaan siima tokkoon kee gadi ba'eetan akkana xirxir jedheeti qimmiidamii kottuuti jimmaan ta'e farrukutame jedhe hin jiru namni jimmaa si beeku hin jiru jimma biltsiginnaan beeytu oromoo mal akkas jimmaan biltsiginnaanaa faarsiitii qimmiidamii kottuu jimmaan ta'e farrukutame jedhe yesi hin jettu hin jiru jimma oromoo abdii geetaachoo sababa maalii mana hidhaa keessatti har'a ji'a lama dararamaa jira oromoo ta'eef ati biltsiginnaan har'a abiyyi dhufnaan oromummaa kee har'a oromoo ofiin jechuu afaan oromoo illee dubbachuu barte akkamitti gabbaatee ustaaz raayyaan sababa oromoodha dubbate har'a yebo biliilleen maal jedhaatti gochi hadha suuda arabiyaa keessatti godhame sun summa wallaahi jedhaatti hummoon haati guddittiin haati mangiddoo haadhoo guddaan summa wallaahi jette haati biliil hummoon guddaa maal jedhaa turte summa wallaahi jette ajaja dabarsaatti bakka kuweetiin keessaa rasaasa mootii biltsiginnaati goota jiraati summa wallaahi akkuma abdishaan gaafan tini jiru gaafan qammiidamin rasaasa baadhate nam tokko ijoollee keenyatti buunaan of qopheessi biltsiginnaan jedhaa turte biliilleen hummoon peejii irratti maal jette summa wallaahi tarkaanfii har'a suuda arabiyaa keessatti mootii keenya goota keenya culullee intini irratti fudhatame waliif teenya summa wallaahi Allahu akbar way folio khiyya tokkoon si qimmiidamtee dhuftee jimmaan hin bakka bu'u arsiin bakka bu'aan jiru biltsiginnaa faarsiteef rukutamte hundigee yoo dhidhiitamte namni dhaqi biltsiginnaa naa faarsi jedhee garsi erga hin jiru jimmaan taate dhiifte dhugaan si jedha qunxurroo sinirraa murraa amma ammoo dhugaan jirtu kan amma akka tarkaanfiin adeebi'u dheengadda hamma ta'e way qoloo allaadiin qaraameera diddee algaa jala dhaataami abduseen bakkee deemaa liivii waraaba abduseen yoo barbaachisaa ta'e amma gabbayetan mee dhiirri biltsiginnaadhaa yookiin abdusee ilma oromootti buutu kaayiroo keessa deemaa liivii waraabaan algaa jala nama taa'u miti abduseen nama barri innatti rukutame nama shaniin barri innatti reebame jedhee gabbahee boohu miti nama akkasiitti na beeka nama shaniin dhufanii barri innatti rukutanii jaarsummaa naa dhaqaa nama jedhu miti abduseen takkaan jenne nama barri innatti rukutame nattan ko'ame qilleensumti yookiin huuggoo wayi dhufee barri girgirgoona wallahi assalaamu alaykum takkaan jenne an takkaa barri innatti rukutame ijoolleen girrisaa barri innatti reebaatti jedheen himan ani oromoodha ofitti namane ilma oromootiif dhaabbadha algaa jala nama taa'u miti bakkee deemaa liivii waraabaan kan of sodaattu kan qimmiidamtu biltsiginnaadha malee qeerroon akkamitti ilma oromoo tuqa qeerroon jajjabaan anaaf gaardii ta'e kan na eegu waan in ilma oromoo ta'eef eegumsa kanatti jabaate abduseedhaaf godhama galatoomaa qeerroon kaayiroo keessaa kan akka intiniitti akka jawaaretti marsitanii na eegaa jirtan galatoomaa har'allee nuti wal eeguu qabna akkasitti ilmaan oromoo biltsiginnaan garuu qufa'uu hin dandeessu bakka kamittu dhugaan jirtu kan barri yoo ka'e huuggoorraase barri kooyyuu qilleensi dhufe way naa birmadha qulallaa wadallaa samadi jeexanni natti gale hin jedhu abduseen dhokatti algaa jala taa'ami naamin abduseen bakkee deemaa liivii waraaba ilma oromoo maal namni oromoo bar ofitti daratii nafe akka barbaadetti dubbata bar eenyuun sodaaf mana keessa ta'a abduseen way biltsiginnaan ta'e an biltsiginnaa miti bar yookiin nafxanyaa miti kan hin sodaadhee eenyuun oromoon sodaadha oromoodha kan yeroo kanatti marraramee gaaziitti jedhee tarkaanfii fudhachuutti jiru nuti ustaaz raayyaa irratti qoosaan beeknu barrii koo qilleensi raasee naa birmadhaa maada'u qulallaa wadii natti qaraa turte achumaan fiiganii badanii hin jiru abdusee bir way gootota biliillee sheer godhaa oolutu asirratti gabbayamma waa dubbata gootota barrii natti anko akkaame ijoolleen namni shan qilleensatu nama shan ta'e lafa jala marsiisee jennaan dubbatti waslaattaan sheer godhaa cal jettanii taa'inaa min aynatti naachu meerasin sheeriin gootan ijoolleen keenya oromoo na'al shakshak yaa oromoo min aynatti naachu warri biltsiginnaa kun yoo bicuu si qilleensi barrii jaraa dhaqee godhe nama shantu dhufee barrii natti reebee maaloo biyyaa na baasa maaloo qeerroon intinii natti jabaatteetti girrisaan na ajjeesuufi jedha
nama tokko jira kan akkas jedhu yoo qilleensi illee bicuusi barri jala antini jedhe maaliif akka hojii badaa hojjetaaran beekuuf daddaafu qilleensi yookiin simbirri dhayxe barriitti yoo buute maaloo na qaqqabadhaa simbirri barrii na xiree baalti qirrisaadha na ajjeesuufi jedhee booha. Abdu Sembar liivii yoo gatamaa keessa deemaa bashannanaa waraabee ilma Oromoo gaardii ta'ee fi eegan. Oromoon ofitti amanee jiraata bar biltsiginnaa warra nama ajjeesu deeggaraan jirru. Harma si irraa murra yoo diddan biliillee immoo dhugaa isiniin jenna. Nuti shamarran biltsiginnaa samma hudduu si kanarra garafna saqqiidha yoo barbaachisaa ta'e. Shamarran biltsiginnaa qamisii irraa baafnee gurdii si kanatti baafnee hudduu kana isteeppaa kana garafna. Waslaata waan tokko dubbatin akka dhiiraatti. Dhiirri biltsiginnaa dhiiran jedhamtu warra qulwalla wadiin itti qaraamu hundisi. Warra reebamtee galtee jimmaan ta'ee farra kutame jedhu. Abdii Geetaachoo koo mee sagalee taafii. Min inni barri dhufeetti akka intini godhamu. Min kana baaki quba kana jettee barri reebdaat beekaa ta'e jikalish. Abdi Sharabbiin baga adda qulwalla wadii sitti qara'anii qeerroon dhufanii bakka jarri dhufaniin hin beeku. Akkana jedhe malee Abdi Shaan. Maal jedhe beeytanii viidiyoo amma isinii gadhiise irratti. Cal jedhaba. Ajjala deemtee komentiin aan kennin tokkoon kee. Hangaasaa qofaa fi kaabbuttaa tafe.